Itoophiyaan guddina dinagdee saffisaa fi ariifataa galmeessaa jiraachuu isheerraan kan ka'e kubbaaniyoonni idil-addunyaa fi biyya keessaa baay'een Itoophiyaa irratti investi gochuudhaaf fedhii gurguddaa agarsiisaa dhufuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Kanumaan walqabsiisuudhaanis dhaabbanni telekominikeeshinii biyyoota Afrikaa keessumaa'uu gara baha Afrikaatti investi gochuudhaan beekaman gara biyya keenyaa seenuudhaaf muummee ministeera Itoophiyaa wajjin waliigaltee mallatteessuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. Safaariikoom dhaabbanni jedhamu Itoophiyaatti erga eeyyama investimentii argatee hojiitti seenuudhaaf haal duree xumuruun isaa ni beekama. Kanumaanis Safaariikoom qoodinsa sanyummaa fi dogoggoraa qabatee jiru fudhatee gara gabaa Oromiyaatti seenuu hin qabu duulli jedhu miidiyaa hawaasaa irratti jabaatee itti fufeeti jira. Itoophiyaan seenaa keessatti eeyyama telekoomii isa jalqabaa kan ta'ee fi kubbaaniyoota idil-addunyaa damee tajaajila telekoomii biyya keessaatti akka hirmaataniif dandeessisuu murteessuu waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa baatii caamsaa bara 2021 beeksisuun isaanii kan yaadatamudha. Yeroo ibsa waajjirichi maxxanse akka himetti mootummaa waggoota 3 darbaniif sagantaa dinagdee biyyaa fooyyessuuf hojjechaa ture keessaa tokko seektaroota dinagdee mootummaa qofaan qabamanii turan damee dhuunfaatiifis banaa gochuu akka ture ibsanii turani. Isaan keessaa tokko damee telekoomii irratti kubbaaniyoonni idil-addunyaa muuxannoo fi dandeettii gurguddaa qaban gara biyya keenyaa akka seenaniif eeyyamameeti ture. Maarree dandeettii qabaniin akka hirmaatan gochuuf yeroo dheeraaf hojjetamaa turuu kan kaase ibsi kun haaluma kanaanis gamtaan kubbaaniyaa Global Partnership for Ethiopia jedhamuuf eeyyamni hojii kennamuu beeksiseeti jira. Kubbaaniyaan amma eeyyamni kennamee kunis kubbaaniyoota idil-addunyaa Vodacom, Vadacom, Safaricom, Seminicom Corporation fi CDC Group jedhamuun kan hammatudha. Gamtaan kunis investimentii doolaraa biliyoona 8 biyya keessatti investi kan godhu yoo ta'u, lammiilee miliyoona 1.5 carraa hojii ni uuma jedhamee abdatamee ture. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gama isaaniitiin fuula Tiwiitarii isaanii irratti caamsaa 22/2021 akka barreessanitti hayyaamichi mana maree ministeerotaatiin sagalee guutuun raggaasifamee kan kenname ta'uu isaanii dabaluunis eeyyamni kennamee ta'uu ibsanii dabaluudhaanis kunis waliigalaatti doolaraa biliyoona 8 kan caaluu fi investimentii biyya alaa baay'ee gara Itoophiyaa seenuu isaa olaanaa ta'uu fi fedhii isaanii guutummaa Itoophiyaa sadarkaa dijitaalaatti ol guddisuuf akka ta'e ibsuun kanneen adeemsa hojii murtee bu'aa qabeessaa fi iftoomaa jedhanii kana keessatti qooda fudhatanis nan galateeffadha jechuun isaanii murtee yeroo saniitiin. Itoophiyaan damee telekoomii irratti akka hirmaataniif gurmuu kubbaaniyoota telekoomii addunyaaf eeyyama kennuu ishee hordofee waliigaltee guyyaa kibxataa baatii waxabajjii 2021 keessa mallattaa'ee ture. Sirna waliigaltee eeyyama telekoomii mallatteessuun kun Finfinneetti pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad akkasumas bakka buutonni walta'insichaa bakka argamanitti gaggeeffamuun isaa ni yaadatama. Global Partnership for Ethiopia kan jedhamuu fi gurmuu kaampaanota 6 kan tahe walta'insi kun eeyyama telekoomii injifachuun hojii eegaluuf wayita waliif mallatteessanitti gamtaa kana kan dursu kaampaanii biyya Keeniyaa Safaricom yoo ta'u, kan biyya UK Vodacom CDC Group kan Afrikaa Kibbaa Vodacom kan Jaappaan Sumitomo fi Dabs gurmuun eeyyamicha argatanii turan. Hojii gaggeessaa olaanaan Safaricom Peter Nadiqwa ibsa miidiyaaleef kennaa turaniin gurmuun kubbaaniyoota kanaa
gurmuun kubbaaniyoota kanaa gara Itoophiyaa seenuudhaaf baay'ee yeroo galuu carraa hojii namoota baay'eef akka uumu irra deddeebiin ibsaa turan. Akka jecha isaaniitti kallattiinis ta'e al-kallattiin namoota miliyoona 1.5 carraa hojii uumuu ni mala jechuun isaanii kan yaadatamudha. Oomishaa fi tajaajila kan raabsuu dhiyeessitoota biyya keessatti ni qabaanna. Cancala daldalaa kana keessatti namootni baay'een ni hirmaatu jedhan. Gamtaan dhaabbilee Safaariikoom dursu caamsaa 26/2021 Itoophiyaatti ifatti akka hojii eegalu wayita ibsetti namoonni baay'een Itoophiyaa hudhaa carraa hojii dhabdummaa sakaalamaa turan karra hojii dhaabbatichi baasuun abdiin eegaa turan. Addatti immoo namoonni biraa qaban illee kaffaltii caalu argachuuf amuummatanii eegaa turaniim. Haa ta'u malee garuu dhiyeenya kana dhaabbatichi yeroo Itoophiyaatti waajjiraalee isaa banuuf barjaa yeroo dhiyootti nu eegaa jedhu maxxansuu wayita eegaluutti mormii guddaan lammiilee Oromoo fi Oromiyaa irraa isa mudatee jira. Dhaabbatichi barjaa wayita maxxansi afaan Amaaraa qofa fayyadamuu isaa hordofee Oromiyaa keessatti sirna heeraan Oromiyaa keessatti dhaabbanni investimentii tokko Oromiyaa yoo dhufe afaan uummatichaan dhaabbata isaa ibsachuu qaba jedhu irra tarkaanfachuun karaa namoota inni bakka buufatee jiruun maal na dhibdeen afaan uummatichaan lagachuun isaanii jalqabbiirra jiru kun komii hawaasaa keessummeessee jira. Gabraatiin hojjettoota godhee karaa dhaabbata hojjetaa fi hojjechiisaa wal quunnamsiisuun kan beekamu dhaabbata Itiyoo Joobs jedhamuun namootni inni caalalee hojii filate namoota sabaa fi maqaan fudhataman ta'uun ajandaa ho'aa gabaa miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Haa ta'u malee miidiyaan keenya jaawituuf gama isaan dhaabbata Safaariikoom bira deemuun daataa saboota ramadamanii jiranii soqee waan bira ga'ee hin qabu. Garuu fayyadamtoota miidiyaalee hawaasaa irraati hubachuu danda'eeti jira. Keessumaa kanneen akka feesbuukii fi tiwiiterii irratti yaadota uummataa deddeemaa jiran irraa komii jiru hubachuuf yaalleeti jira. Duulli miidiyaa hawaasaa deemaa jiru dhaabbata Safaariikoom keessaa loogummaa sanyiitu jira. Kanaaf namoota dhaabbatichi namoota bakka buufatee hojjechiifataa jiru yookaan keessoo isaa sakatta'uu qaba kan jedhuu fi namootni muraasni sabaan Oromoo ta'an dhaabbata Safaariikoom kana keessatti miindeeffamanii jiran keessaa ta'uu waan arganiif taajjaban kan isaanirra gahaa jiru. Miidiyaa hawaasaa irratti barreeffamaan dhoobaatii jiru. Dhaabbaticha kan beeksisu ta'e bakka bu'ummaan kan hojjettoota namoota 29 keessaa namootni 27 namoota afaan Amaaraa dubbatan ta'uu fi abukaatoowwan 15 dhaabbatichi qaxaratee jiru 15 yoo ta'u 15 namoota afaan Amaaraa dubbatan qofa ta'uun komii guddaa kaasee jira. Gama beeksisaa fi maxxansaatiin oomisha isaa beeksisuuf dhaabbilee TV fi raadiyoof dhaabbilee saboota biroof waggaatti qarshii miliyoona 350 kennuuf dhaabbilee maxxansaa fi beeksisaa Oromoo ta'an bakkeetti dhiiban jedhamuunis komiin uummataa akka dhagaa ulfaataaf akka galaana Abbayyaa humna qabu uummata Oromoo biraa isa qunnamee jira. Haga yoonaatti yeroo toora tiwiiterii, feesbuukii akkasumas karaa imeeliitiin komii keessummeessaa kan jiru dhaabbanni Safaariikoom komii ijoolleen Oromoo dhageessisaa jiran kanaaf hanga ammaatti miidiyaa uummataatiinis ta'ee karaa toora miidiyaa dhuunfaatiin waan ibsee takkaallee hin qabu. Gama biraatiin kaleessa namoonni waan kana qindeessaa turan keessaa Gammadaa Olaanaa fi Caalaa Baalchaa Jaarraa namoonni jedhamanii miidiyaa kana quunnamuu isaanii ifatti toora miidiyaa feesbuukii isaanii irratti qoodaniiti turaniim. Ammaa fi waliigaltee irra gahaati jirra nuti waan kana quba hin qabnu kan jedhanii hooggantoonni Safaariikoom waan kana sirreessinee dhiyootti miidiyaaf ibsa akka kenninu isin beeksisna jechuun
namoota bakka bu'anii deemaniif qooduu isaanii namootni deemanii kunneen miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodaniiti turanii. Gama biraatiin namoonni muraasni immoo qeeqa Gammadaa Olaanaa fi Caalaa Baalchaa Jaarraa irratti qeeqa biraa kaasaatii jiru. Maalumaafuu waan ammaaf qabannee asuma irratti goolabnaa turtii gaarii.